عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota FB Dr. Abdusee jalatti argamtan hundi keessanuu nagaan keessan bakka jirtan nutti isiniif habaayatu isiniin jedha. Har'a waan addaa tokko isiniif qabadhee dhufe keessattuu warri amantii muslimaa hordoftanu jiini kun ji'a ramadaanaa ji'a waan khairii qofitti waliif dhaamanu ji'a yoo wal mufachiisan shabaqaatu didaa jira ammallee namni seenne banishi shabaqaatu didaa jira ifama shabaqaa hidhadheen itti deebi'a banachi asiin banadha waa fidhamti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu irra deebi'eetiin isiniin jedha ifama shabaqaatu yoo addaannaa kutee jiinii ji'a ramadaanaa ji'a khiriiti waan ta'eef waan khairii qofitti waliif dabarsuu wayyaa wal mufachiisuu wal arrabsuu waan hin taane hojjechuun anis maalin qabadhee dhufe sooma kana keessa maali ummata kana waan beeknu irraa barsiifnu gaafiif deebii ustaazota warra gurguddaa waa beekanuuf dhiibnee nuti immoo haga dandeenyuun qur'aana kana hamma irraa qaraanee jirru asirratti ummata hin beekneef kan dhaggeeffachuu jaallatuuf yoollee fuula tokko taate isiniif asirratti yeroo sagalee bareedduudhaan isiniif qaraan isinis yoo seentanii qara'uu barbaaddan haga dandeenye fuula tokko tokkollee asirratti waliif baanee haqaraanu waan gaarii yoo ji'a waan hin taane dubbatanurra ji'a wal mufachiisanurra qur'aana kanallee as bahanii qara'anii namni biraa fakkeenya godhatee jecha hamaa waan dubbatu silaa otuun qur'aanaa yeroo kan koo dabarse otuu waan kana godheedhee namni sooma kana waan gaariitti deebisa fakkeenya namaa ta'uu qabna. ammallee nu biraa faxiriin ganaa waan ta'eef hamma faxiriin ga'utti qur'aana kana fichi haga soomni kun hiikamutti sa'atii 10 akka biyya kanaa yookiin sa'atii 6 akka lakkoofsa biyya arabaatti jechuudha. Sanaa kaasee haga ta'e qur'aana isin affeerraa amma isiniif jalqabnee suuratul baqaraadhaa isinii ol kaafna jechuudha. Amma hundi keessanuu dogongora yoo dogongorre irraa waan dhufee dogongorreetti intini jettanii hin dhaggeeffattu. sagalee ajaa'iba Dr. Abduseen isiniif qara'anu kana maasha Allah jechuudhaan sheer waliif gootanii obboleessa keessan affeertu nutis waan gaarii fakkeenya waliif ta'uudha malee waan ajaa wal dhaawun wal mufachiisuun waan hin taane walirratti intini jechuudha. qur'aana kana qaraanee yeroo keenya dabarsinu dhaamsa Dr. Abduseen isiniif dhaamanu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء
ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الدلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حولهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كسيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يخاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإذ كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم كن باية وان قدادة فولا لما اسنيف كاريتين جرا مي أكمي مي دوغنغر جرا حفظوا بانو اللي يو حكم قرآن الرافقان قرآن قذي سموتك أبني رتانا نركا بدو سندندو kanaafuyyuu warri abdusseen kun duuriyyee isinitti fakkaatu nama yookiin quraana kana qara'ee ka'e irraanfate isinitti fakkaatu nuti amantii kan keenyas hin dagannu rabbiin keenya keessaan sodaataatiyyuu maal jedha quraanni kun baay'ee quraana nama qara'e keessaa kan baay'ee natti tolu yaa ayyuhannaasu ubuduu rabbakum allazii khalaqakum wallaziina min qablikum la'allakum tattaquun jedha yaa namoota rabbii keessan gabbaraa الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون إسجى إسن أومي إسن ور إسنين درا لعلكم تتقون أكا إسن إسا صداتا نوداف جد الذي جعل لكم الأرض فراشا دجي إسن الرجرات نكنا فراشي إسنيف قدي أكا بربادن إر إجتتني إر قتتني إر جيفتني أكا سنجرات نوداف والسماء بناء سمائي مو أتبا سنيف قدي يوكين أتوبا مال سنيف دابي والسماء بناء وأنزل من السماء ماء سماء كيسا مو بشان سنيف بوسي فأخرج من السماء ماء فأخرج في الأرض oh my god من السماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأخرج سنيف باس من الثمرات فرافري أدى وانس إرتوجتتني أرجتن رزقا لكم أكسن التنجرات نوداف رزقا لكم فلا تجعلوا هنتئنا أندادا إن أنتم تعلمون إسبر شريكا هنك بنا يوان كم بيكتن تاتني دي أفجر القرآن نكون قرآن نقاف وادبتو ترتيبان إفقال شيتيو أكنم نوائر راهبتو داف لفنا ماكا قلت قد واهي أردي واهي ربي كان قاف دبتو أكادا دبستو اللي akkaataan inni itti barreeffame akkaataan isaa wantarii nama buhaarsa nama gammachiisaadha
quraana gaafa qaraatu bar ati akka nama rabbii wal argee jirtu way gammachuun sitti dhaga'ama hin beektu garuu quraana fuutee qara'uun si taatiyeessuu danda'a waan adda addaa silkii kana geemii taphachuu si gammachi gaafa quraana banatte garuu waan addunyaa kanarra jirtu way sitti fakkaatu gammachuu waa meeqa fuuldura kee dhufu hiika isaa namni beeku fa'i fassarataa gaafa qara'u yaa salaam aleek kottu yaa ilma namaa dhagahii waan gaarii amanuu baatullee amantii wal baree isa kami dhugaan isa kami dharree sambooda amanii yoo fetes kafarii kan jedhe quraana burqaan humne baare firmaata siif kenne jira gooftaan gaariin jalqabamee barii meettinni baay'inii jedhe raayyaa abba macaa maaliif beektu amantiin kun mee kottaati warri amantii biraallee wanti nuti isin affeerru arrabsuu quraana akkana maali jechuurra amantiin kun dhuguma dhugaadha moo soba jechuudhaaf kottaa dubbisa hubadhaa mee quraanni kun maal jedha laata soba dubbataa jira otuu immoo dubbisne karaa dhugaatti jireenya bara baraatti nu qajeelchaa jechuudhaan otuu hubanni waan hin taane hundi keenyaayyuu amantii kan keenya akkuma jaallan kan namaas jaallannee fi dhaqnee dubbisnee dhugaan achi keessa jiru hammami somni keessa jiru immoo hammami jennee otuu barree baay'ee jireenya kan keenyaafis nu fayyada. Ofirra rafaa jirra otuu ijoollummaa qabnu otuu booda yaa ijoollummaa koo otuun yeroon qabu otuun itti fayyadamuu danda'u amma yeroo biyya ormaa jirru kan yeroo waa'ee fi natsaa argannee waan barbaadne intarneet irraa itti fayyadamuu dandeenyu kan otuu qura'aanas wangeelas waan adda addaa waan akkanaa barannee baay'ee namatti tola jechuudha. Kanaafuyyuu wanti isiniif dhaamu warri amantii kiristaanaas amantii muslimaas waa hundarra amantii kan keenya bareechinee kan hundaayyuu wal bira qabnee ilaaluun bareedduudha. Lafti soomaa inni saa'imuun warri koomentii badaa balleessitan jazaakumullahu siniin jechuun barbaada. Maaliif namni soomu tokko deebisee si arrabsuurraa obboleessa kiyya nan soomaa jira galatoomii warri koomentii badaa maaliif warri sammuun jaraa waa hubatu jechuma akkana quraana keessaa boota akkamitti akkana jedhe waan raajii argitu quraana kana mee kottaati dubbisaa juuzii 30 kana guutuu keessa mee kottaati dubbisaa akka nama aannan dhuguutti isinitti tola quraanni kun qaraatanii quuftanu hin dhiisin siin jedha. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا يا سلام عليك وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات قمتشيسيني جران أمنني وعملوا الصالحات وجيغاري هجة أن لهم جرافتات جنات تجري من تحتها الأنهار جتني غافة إنما غافة كنو قرآن رقا وجه الله فسيكا وبشر الذين آمنوا جريتش نتي أمنا قمتشيسي جراجر أفر قرآن رقا كنو مال برباد جنتان قمتشيسي وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كل أما فجرا شبكاتنا ركساتوري كنافو وانتن ور أمنتي برالي الرب سورة أكنا رقادا وجنين يسون برباجة سومالي بيتو غافنو غافتنو isi warri muslimaa kun jannata ni seentanii jettu gizee baay'ee jannata galuudhaaf abdiin kan kee maali gaaf jettu waa biraasiin suuratul baqaraa dhuftee banattee dubbiste jechuudha. وبشر الذين آمنوا ورچان نتي أمنا قمتشيسي جدارا بالرب تفان ساتين نبي محمدين اتهم يكسجدي هقمدنو ور أمنني وجيغاري وجتن أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا يا سلام يا أبو ور أمنتي مسلمة الحمد لله لك الرب أمنتي وهون درجة وجن أبدي ستو راسي ديمسي سيكن الحمد لله جت مالي يوم يجري إنك تجمد جرات قرآن نكون أبدي قدانو كنيتشون نمني قرآن هنو بتين تل جري أمنتي ما تيرات عليه داف أرد فاجرو والله لقان سين جرا دكانة كيسا جرت مسلم متاتي أتو معلوم ما قرآن كان قدي فجيستي بيكتي تتأ أتجرينيا كي جمّشوا ما قبل ركّتولي معرف أبدي كرافون دراجريتشون مالتين ديما يو وانغار يو جت واربنا عجاج جت إني قرآن كيسة تناف كأم يكون أقوم ناف كنما جت تجاف فرد أتي كان جنة تاون كان كي أبرت يشود أتو دنيا رجرتو معرف كنوا رجع وجن سيجر يشود وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا لكم رزقا لهم والله قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها
ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أو يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون ميجي تشكنا هي كدا والربيكتن كيف تكفرون بالله مي أكمتنا من ربي إسا دابا مرة إسا أومت كفرين القرآن بر أكمت ربين نما دابا مرة إسا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا كان دابا مرة يوكين دعارة أمواتا فأحياكم ثم يميتكم إرغنتنا إسن الجيسي دي بسيمو إسن فيسو ثم إليه ترجعون أما سمو غمسا ديبو دافتيسين نما دوتي أجتفون انجرو ديبتي نكاتا غافا كاتمو إدين اتغلكيتي إدينات تديبتو ثم إليه ترجعون غما كان كينيا ديبئو داف جرتو جدي تتناهي جد أجر كنافو أتو دنيا رجل رجباني يا جوان الدعادات يروكين يقبور القرآن كان كوا هند أبدي قد فندرك كوتش قد لفسيكا وكان بريتشني قد فاقيسنات انتالو حقرانو كان أبدين كان كينيا مالي فوقي والترات جارون مكينا وان أدى بيتش أفرون كان كي دقيقة تقوتي قد باتي أبامتا غارو قرآن كان سموكي ستي أفادتك أبدا تانا يومو يواتي غمتشو أبدا أبديك أبدا هم بدوچو تغان سنجدا كان أفو ربين هند كينيا يو سوما كينيا سنوراها تقبلو وانغا غاري وليف آمون بريدو دا كيستو سوران أما كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون جد هو الذي خلقكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون فعلم آدم الأسماء كلها ثم أردهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهما الشيطان منها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم جتش قرآن كان كيسة تقرأه وان باية نما إبو وان نما إبو هيك نساء وإذ قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما
ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين جذينتي آدمين وإذ قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة جذينتي آدمين جن أجيسيمي قبضلو أكيتي جنتك يسا وان برباد دنياتلو جن ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين جن مكا nuti irraa si dhowwine kanatti hin dhiyaatin warra of miidhan irraa taataa jedhanii ajajnitti darbe warri addam sababa inni muka nyaateedhaaf Yesuus Kiristoos fannifame yookiin Iisaan nuu fannifame jedhu kunoo Quraanni ragaa wajjin waa'ee Addaamis lafa kaa'ee jira jechuudha. Gaafa Addaamiin seeni jannata keessa warra keetii wajjin akka barbaaddate jiraadhu waan barbaadde nyaadhu garuu nuti walaa taqraba haadhi shajarata fatakuuna min az-zaalimiin garuu muka nuti irraa si dhorkine kana hin nyaatin warra of miidherraa taata nuti jennuun maal jedhe فأذلهما الشيطان منها فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في استقر ومتاع إلى حين شيطان واين نقول إمبيد شيطان يدفع تفافي أشكي ساكين باز مال جدري فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم أمبر فتلقى آدم بديسا أمني ربي ساتي وفقدك أبيبوه ربين كدته وانت برانجر وانت نمني دفع فن فمون إيسان فن فمون أجي فمون نمني دفع أسرت ربي أفي ساتي دفع دعو برباچة تنجرو فتلقى آدم من ربه بديسا أمني ربي ساتي فما قافته فتلقى آدم من ربه كلمات جتشات فتاب عليه إسرات أجه ربين إنه هو التواب الرحيم ربين جتش يوكين أفي أفي فن فمي يوكين نمني أفي أكا فن فمو قد إيوتون تاني كان إيفمنا ما بقود سلوما ربين قرابا لا دا إيفمنا ما بقود أتي توبت بديك أمنان ربين أكا إيفما سيف قد وان بيكوف غافا آدم بوهي بلي سنير جد ربتي إرق جنة كيسا بهيكو akkasitti rabbiin aadaamiif dhiifama godhee jira jechuudha malee aadaam wanti inni jahannama galee sababa inni muka nyaateedhaaf jahannama keessatti ilmaan kan kee warri sirraa dhalatan namni biraa dhalatee dhufee yoo an yookiin an balij lijii ta walijji adinaallo yookiin ilma ilmoo keetii irraa dhaladheen dhufee si fayyisa si hambisa kan jedhu wahii hin jiru akka quraanaatti akka tartiibaatti jechuudha maal godhe addaam waan rabbiin muka sana jannata keessaa hin nyaatin jedhe nyaatee mi sheexanni waswaasee jennaan maal godhe ree erga waswaafamee rabbiin bakka waan si dhowwe nyaattee taate jannata kana keessaa bahuu qabda jedhe wanti biraa hin goone rabbii isaatiif gadi jedhee boohee dhiifama rabbiin gaafate rabbiin dhiifama isaarraa fuudhee dhume wanti namni biraa dhufee fannifamee cubbuu kan keenya maal ta'e cubbuun addam hojjete abbaan waan abbaan hojjeteef ilmoon ittiin gaafatamtu abbaadhuma dhiifama gaafatee hin dhume kana dhugaan nuti rogaa wajjiniin quraanaa wajjin fatalaqqaa aadamu akka aadam rabbii isaatiif gadi jedhee dhiifama gaafatee naan rabbii sarraa fuudhes ragaan quraana keessa jira akkasitti walitti maa deemuun bareedduudha waan ta'eef amma faxuurrillee gahaa jira hundi keessan waan na dhaggeeffataniif galatoomaa siichi saatii faxiriin gahutti dhufnee akkuma kana waan tokko tokko quraanirraa ilaaluudhaan ofiis isinii qara'uudhaan waan beeknurraa wal habarsiifnu ragaa wajjiniin malee wal arrabsuudhaan otoo hin taane viidiyoo kana sheer godhaatii obboleewwan kan keessan muslimaa biraan gahaa waa baay'ee irraa barattuudha abdiin qabaa nu hariyyuu rabba qajeelchuu walitti mufachuurra wal gorfachuutu caalaa egaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh